Aadaa duudhaa fi safuu uummanni Oromoo gabbifatee qabu laafee ture bakka ganamaatti deebisuuf haaromsi aadaa taasifamaa jiraachuu himame. Sadarkaa guddinni teekinooloojii irra ga'ee fi jijjiirama addunyaan irra jirtu duukaa deemuu fi duudhaa fi safuu ganamaa cabeessi bakkatti deebisuuf haaromsi aadaa barbaachisaa waan ta'eef hoogganaan ittaanaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa gargaaraan Profeesaraa Obbo Daraaraa Katamaa Gumii Balballoomii biiroo kominikeeshinii Oromiyaan qophaa'e irratti argamuun marii taasifame irratti dubbataniiru. Uummanni Oromoo aadaa fi duudhaaf safuu baay'ee of keessaa qaba. Kanaaf cabinsi aadaa duudhaaf safuu uummatichaa sababoota garaagaraatiin sababoota dhalachuu teekinooloojiitiin sababoota fedhii uummata keenyaa fedhii dinagdee hawaasummaa siyaasaa fi kanneen kana fakkaataniif uummanni keenya odoola ta'ee akka odoolaatti kophaa adda ba'ee uummata addunyaa irraa kan jiraatu miti. Sablammii wajjin jiraataa uummata addunyaa walitti dhufaa sochiin uummataa sababoota dinagdee hawaasummaa fi sababoota garaagaraatiif waan jiruuf wanti uummanni Oromoo addunyaa irraa fudhatu wanta addunyaan immoo uummata Oromoo irraa fudhatu waan jiruuf sababii kanaaf uummanni Oromoo kun rakkoo hamma gama siyaasaa dinagdee hawaasummaa fi gama dippiloomaasiitiinis gama nageenyaatiinis uummata keenya qoraa jiru kana bu'uurri isaa cabuu fi dadhabuu duudhaaf safuu uummata Oromoo waan ta'eef aadaa fi duudhaa safuu keenya ganamaatti deebi'uun barbaachisaa waan ta'eef uummanni keenya rakkoo keessa waan galeef aadaan keenya illee bakka itti badee bakka itti dadhabe aadaa Oromaa biyyarraa kan dhaalaa jiru bakka baay'eetti waan jiruuf sababii kanaaf haaromsi aadaa barbaachisee inni lammataa uummanni Oromoo kun gama dinagdeef hawaasummaaf teekinooloojiitiif kanneen kaaniin addunyaa waliin dorgomaa ta'uudhaaf aadaan isaa akka hin banneef bu'uurarraa aadaa isaa fayyadamaa aadaa isaa addunyaatti beeksisaa eenyummaa isaa qabatee akka jiraatuuf haaromsi aadaa barbaachisee jechaadha. Kanaaf haaromsa aadaa gaafa jennu aadaa fi duudhaaf safuu keenya ganamaatti deebi'uu jechuudha waan ta'eef akkaataa kanaan ilaaluun malee aadaa keenya balleessuudhaaf akka fakkeenyaatti otoo haaromsi aadaa kun bifa qindaa'aa ta'een akkaataa ammaa kanaan hin ifoomin dura mootummaan naannoo Oromiyaa keessattuu kabajamoo pirezidaantiin keenya inisheetiiviin garaagaraa tarkaanfiiwwan haaraa garaagaraa bocamanii akka hojii irra oolaniif hojii baay'ee hojjetaniiru. Akka fakkeenyaatti mana barumsaa aadaa fudhanne waanuma uummanni Oromoo duudhaaf safuu isaa ganamaa keessatti qabu sana bakkatti deebisuudhaan uummanni Oromoo sirna ammayyaa keessa galee seeratti tolchee akka fayyadamuuf walii isaatiif haqa isaa akka deebisuuf waan mootummaan bocee lafarra buuse waan ta'eef as keessatti yoo ilaalle haaromsa aadaa kun dura kan jalqabame haa ta'u malee bifa qindaa'aa ta'een amma kan haarome qabatamaadhaan immoo aadaa keenyaaf duudhaaf safuu keenya bakkatti deebifnee uummanni keenya akka irraa baratu akka itti jiraatu barnoota gadaa akka fakkeenyatti kaasuun ni danda'ama. Kaarikulamii yookiin immoo sirna barnootaa keessa galchine uummanni keenya akka fayyadamu taasisuudhaaf qabatamaadhaan lafarra waan jiruuf haaromsa aadaa gaafa jennu aadaa keenya balleessuu dhabamsiisuu osoo hin taane aadaa keenya bakkatti deebisnee uummata dorgomaa ta'e uummata siyaasaan tokkoome uummata tokkummaa qabu uummata wal jaallatu akkasumas immoo uummata duudhaaf safuunsaa addunyaa irratti beekamee sammuu namaa keessatti bocamee akkuma nuti aadaa namaa uffata namaa akkaataa namoonni addunyaatti yaadan kan irraa dhaallee itti jiraataa jirru uummanni Oromoo sana gochuu ni danda'a kan jedhuun uummata dorgomaa ta'ee fi cimaa ta'e uumuudhaaf kan kaayeffate waan ta'eef haaromsa aadaa gaafa jennu egaa bu'uurarraa aadaa fi duudhaaf safuu uummata keenyatti deebi'uuti jechuun ni danda'ama. Haaromsi aadaa seenessa qeenxee hambisuun seenessi waloo biyya ijaaruu akka guddatuu fi dagaagu gochuu irrattis shoorri qabu olaanaadha jedhaniiru. Hojii aadaa haaromsuu irratti hojjetamaa jiru kun akka milkaa'uuf ammoo uummanni tumsa irraa eegamu gochuu akka qabus Obbo Daraaraan dhaamaniiru. Biyya jabduu sirna gadaa fi aadaa diimokiraasii addunyaa badhaasuun fakkeenya taate kana caalmaatti aadaa ishee gabbisuun addunyaatti beeksisuuf gulantaalee garaagaraa irratti fuulleffachuun hojjetamaa jiraachuu biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaatti Daayiriktarri misooma aadaa fi seenaa Obbo Olaanaa Tashoomaa dabaluun himaniiru. Galmoonni haaromsa aadaa kunis waa sadii irratti xiyyeeffate. Inni tokkoffaan aadaa Oromoo gulantaa isaaf barbaachisu irra kaa'uudha. Kana jechuun caaseffama mootummaa naannoo keessatti, barnoota keessatti, fayyaa keessatti, eegumsa naannoo keessatti maal keenya aadaa Oromoo mana murtii fakkeenyaaf fooyyeen saaqaa keessatti mana murtii aadaa keenya aadaa wal gargaarsaa diinagdee cimsuu keessatti buusaa gonofaa keenya namummaa yookaan giddugaleessaan godhatiin tajaajila lammummaa finnee keenya aadaa Oromoo kana isaan hafan immoo maal faadhatu gara gulantaa isaaf barbaachisu keessa inni galmi lammaffaan safuuf sansaka Oromootiin dhaloota guddisuudha. Kana jechuun aadaan siyaasaa keenya badee jira. Wal mariin marabbaan badee jira. Guddaa kabajuu xiqqaa kunuunsuun dhabamee jira.
Akka kanatti immoo itti fufuu hin dandeenyu. Akkasittiin deemna yoo ta'e wal dhabamsiisaa deemnaa jechaadha. Uummatni nu guddaadha kun aadaa qaba safuu qaba jennee addunyaa waa'ee hambaa keenya keessattuu sirna gadaa keenya uummanni kun uummata namummaa giddu galeessa godhate waan na ta'eef jedhee yuuniskootti kan gadaa nuuf galmeesse sun booddee rakkoo keessa galaa deemaa jechuudha. Sana iddoo sanatti argamuu dadhabna. Kanaafuu haaromsa aadaa kanaan safuuf sansaka Oromoo kan. Inni sadaffaan diinagdee Oromooti. Kana jechuun Oromoo diinagdeedhaan hanga'e gochuudha. Kana keessa maaltu jira? Aadaa hojii, dhibaa'ummaa, hanna, waliin dhaa'uu. Inni kun barmaatileedha. As keessatti dhabamsiisaa deemnaa jechuudha haaromsa aadaa kanaan. Aadaa hojii jibbuu, wal xiqqeessuu, qusannaa wallaaluu. Isaan kana keessa as keessatti balleessaa deemna. Diinagdeedhaan Oromoo kaasuudhaaf yoo barbaanne. Dargaggoonni keenya hojii tuffachuu dhiisuudha qabu. Hojii lammaffaa saatii dheeraa hojjechuu, saatii muraasa hojjetanii. Hawaasni keenya ganna hojjetee bona taa'uu hin qabu kana booda. Maal hojjechuu qaba bishaan naannoo isaa jirutti, maal hojjechuu qaba risoorsii naannoo isaa jirutti kan jedhu kun diinagdee Oromoo keessatti aadaa hojii isaa jijjiiruudha inni kun immoo akkaataa ilaalcha isaa jijjiiruudha inni kun immoo gochaa isaa jijjiiruudha qusannaadhaan horannaadhaan isa kana baruu qabu jechuudha ijoolleen keenya. Aadaan ni jijjiirama, ni dhalata, ni du'a waan ta'eef aadaan keenya rakkoo kanaaf osoo hin saaxilamin duudhaa ganamaa eeggatee dhalootaa dhalootatti akka darbuuf hojjetamaa jiraachuus himaniiru. Uummata aadaa hojii cimaa fi naamusa gaarii qabu horachaa deemuu fi aadaa bu'uura jabaa qabu waan barbaachisuuf kana tolchuuf xiyyeeffannoon irratti hojjetamaa jira jedhan obbo Olaanaan.